Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo amma eegala. Sagantaa keenya har'aa keessatti yaaddoo waraana Tigraay keessatti jabaataa dhufe hordofee waan mootummaan federaalaa jedhe akkasumallee haala qabatamaa naannoo Tigraay keessa jiru tasgabbaadha jechuun ni danda'ama. Naga qabeessa sochiin hawaasa dinagdeettis haaluma idileetiin itti fufeeti kan jiru magaalaa Maqalee keessa. Itoophiyaa keessatti waldhabdeen siyaasaa karaa marii nagaatiin furuun maaliif rakkoo ta'e? Dubbatanii walitti araaramuun dubbatanii jidduutti argitee haga ta'e fudhatanii kennanii dubbii hiikuun seenaa modern Itoophiyaa keessa konfliktii siyaasaa mariidhaan hiikuun hin baratamneeyyuu. Lammiileen Itoophiyaa daangaa Maayinaamaar keessatti haala rakkisaa keessa turanii hedduun achitti hafan akka mootummaan isaaniif birmatu ammallee gaafachuutti fufaniiru. Odeeffannoo ispoortii fi kaanillee qabna. Darajjee Gonfaa isiniif hin dhiyeessa waliin tura. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa hanqinoota qabaatus mootummaa federaalaa guutummaan guututti hojiirra oolchuudhaa fi xiyyeeffannoo addaan hojjetaa jiraachuu ibsan. Ministeerichi ibsa hawaasa dippiloomaasii biyyattii keessa jiraniif haala yeroo Tigraay keessa jiru ilaalchisee ibsa kennuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Ibsa isaanii keessatti kaayyoon waliigaltee nagaa Piriitooriyaa tokko dhukaasa dhaabuu ta'uu himanii mootummaan waan amma Tigraay keessatti ta'aa jiru hordofaa jiraachuu dubbatan. Gamtaa Afrikaatti Komishiinarri siyaasaa nageenyaa fi tasgabbii ambaasaadar Baankoolee Adiwooyyee gama isaaniitiin haalli naannoo Tigraay keessa jiru karaa nagaatiin akka furamuu fi hunduu carraaquu qaba jedhan. Gamtaan Afrikaas rakkinicha karaa nagaatiin furuudhaa fi carraaqqii taasifamuu deeggarsa barbaachisu akka taasisu himaniiru. Ibsa kanarratti pirezidaantiin bulchiinsa yeroo ce'umsaa Tigraay obbo Getaachoo Raddaa fi dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa argamaniiru. Ameerikaa, Biriteenii fi biyyoonni Awurooppaa muddamni garee TPLF lamaan kan obbo Getaachoo Raddaa fi Dr. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu gidduutti uumame naannicha yaaddoo keessa galchaa jiru karaa mariin akka furamuu qabu waamicha taasisanii jiru. Yaadni mootummaa federaalaa kun kan dhaga'ame pirezidaantii Getaachoo Raddaa gara magaalaa Finfinnee imalanii wayitaa jiran humnoonni Dr. Dabratsiyoon ammoo aanotaa fi magaalota humnaan to'achuuf wayitaa yaalaa jiranittidha. Obbo Getaachoon gara magaalaa Finfinnee dhufuu isaanii guyyaa tokko dura achuma Maqaleerraa waamicha mootummaan federaalaa dhimma Tigraay gidduu haa galu jedhu dhiyeessanii ture. Jiraattonni magaalaa Maqalee yaada isaanii BBC'f kennaniin muddama gartuuwwan TPLF lamaan gidduutti dhalate hammaachaa adeemuu isaatiin yaaddoo waraanni eegaluu mala jedhu keessa jiraachuu himaniiru. Amma dura waraanni waan nu miidheef ammas deebi'ee akka nutti hin dhufne sodaa qabna. Sodaa guddaa qabna. Ilmaan sooreyyii ba'aa jiru. Ilmaan hiyyeessatu miidhama. Ilmi hiyyeessaa miidhamte. Ilmaan koo lamaan amma dura qabsaa'ota ta'aniiru. Mucaan inni tokko miidhameera. Inni tokko ammoo nagumaan oole. Amma wal'aansa Fawaashitti marmaaru. Amma nagaan akka nu bulchan barbaanna. Warri buqqa'ee qe'eetti akka deebi'an barbaanna. Biyya keenyaaf dafee nagaanaa dhufuu jenna. Wanti dhageenyu nama sodaachisa. Dararaan dabarsine akka waan hin geenyeetti dararaa kan biraatti galla jedhee namni dhiphachaa jira. Dargaggoonni keenya siqiiqiidhaan dhumaniiru. Amma dura onnee qabu turan. Amma garuu hamilee homaatu hin qaban. Dargaggeessi siqiiqiidhaan oolee bulaa bulee oolaa jira. Maqalee keessaa har'a wanti nu badhe jira. Inni duraa baankii daldalaa dura hiriirri jira. ATM'if hiriirri jira. Maallaqa baafachuuf. Wanti hamaan dhufuu danda'a kan jedhu irraa madda. Baankiin ammoo maallaqa yoo fite maallaqni hin argamu. Kanarraa kan ka'e muddamni jira. Gabaa ammoo namoonni shaqaxaa fi qoricha bituuf olii gadi fiigu. Gabaa keessa daballeen gatii murtaa'e jira. Anis midhaan daaksisuufan fiigaa jira. Maaliif seete waraanni yeroo darbee waan nu barsiisee darbe waan qabuufi. Wanti namoonni yeroo dubbatan dhageessu waraana nu hin ilaallanne keessa gallee dogongora namoota siyaasaa keenyan gara badiisatti akka hin galle. Haala qabatamaa naannoo Tigraay keessa jiru hubachuudhaa fi waayilli koo Habtaamuu Xibabu gara magaalaa Maqaleetti malee jira. Magaalaa Maqalee kan humnoonni Dr. Dabratsiyoon gara caalu humnaan to'ataniiru jedhame keessa haala jiru gaafadheen ture. Magaalaa Maqaleetti argama guyyoota 5 darbanitti jechuudha. Haalli waliigalaa akka naannichaattis ta'e akka magaalaa Maqaleetti jiru tasgabbaadha jechuun ni danda'ama. Naga qabeessa sochiin hawaasa dinagdeettis haaluma idileetiin itti fufeeti kan jiru magaalaa Maqalee keessa garaagaraa sosochoonee ilaalaa akkasumas hojii hojjechaati kan turre guyyoota 5 darbaniif jechuudha. Akka fakkeenyaattis tajaajilli geejjibaa magaalattii keessa jiru haaluma idileetiin itti fufeera. Kana malees dhaabbileen kennaa tajaajilaatis banaa ta'anii uummataaf tajaajila kennaa jiru. Gabaawwan daawwannee jirra. Isaanis bifuma idileetiin sochiin isaanii adeemsisaati kan isaan jiranii. Gama biraatiin sochii qaamolee hidhatanii agas mara hin agarre jechuun ni danda'ama. Keessattuu naannuma dhaabbilee mootummaatti
qaamoleen hidhatan namoota baay'ee muraasa yookaan immoo eegdotaan alatti akkas qaama hidhatee magaalattii keessatti baay'inaan socho'uu hin agarre. Odeeffannoon baay'inaan amma ba'aa jiru gareen Dr. Dabratsiyoon hoogganamu magaalaa Maqalee dabalatee bakkeewwan tokko tokko humnaan to'ataa jiru kan jedhutu odeeffama. Maal taajjabde kanarra maal argite ati? Magaalota baay'ee muraasa keessatti hooggantoota mana mareetiin muudaman yookaan immoo filaman jedhee ramaduusaa beeksiseeti kan jiru. Guyyaa kaleessatis as magaalaa Maqaleetti kantiibaa magaalaa Maqalee mana mareetiin filataman yookaan immoo muudaman kan jedhame waajjira kantiibaa magaalichaa to'achuudhaan hojii galchiisuu isaanii ni beekama. Kana malees buufata raadiyoo FM as magaalaa Maqalee keessa jirus to'achuun isaanii ni yaadatama. Kana hojii wal qabatee haalonni guyyoota keessattuu sadeen darban keessatti uumaman jiraattota biratti yaaddoo guddaa uumaniiti kan isaan jiranii. Nuyis jiraattota naannofnee haasofsiisaati kan turre namoonni waraana duraan darbeerraa osoo hin dandamatin ammallee waraanni biraa ka'uudhaaf deemu yaaddoo hedduun baay'eeffachaa akka jiran yaaddaa akka jiran nutti himaniiti kan isaan jiranii. Haala gabaatis ilaaluudhaaf yaallee jirra. Keessatti gatiin oomishaalee soorataa muraasa irratti daballiin akka jiru. Kanaan alatti wanti hin taajjabee darajee magaalicha keessatti naannoo baankiiwwanitti haaluma kana dura baratameen yeroo yaaddoon nageenyaa jirutti namoonni maallaqa baankii keessaa qaban baasuudhaan mana keessa kaa'uu akkasumas immoo wantoota nu barbaachisu jedhan bitachuudhaaf baankiiwwan tokko tokko biratti hiriirawwan dheedheeraa arguu danda'eeti kanan jiru. Kanaan alatti immoo imalli gara magaalaa Finfinneetti taasifamus daran dabaluusaa taajjabuu danda'eetiin jira. Tolee Habtaamuu ulfaadhu yaada kenniteef. Lammiileen Itoophiyaa hedduun hojii barbaaduudhaaf biyyarraa ba'anii Maayinaamaar keessatti guramanii hojii gowwoomsa intarneetii iskaamingii hojjetaa turan daangaa Taayilaanditti danqamanii turan muraasni isaanii biyyatti deebifaman illee kanneen achitti hafan hedduun ammallee deeggarsa mootummaa Itoophiyaa akka isaan barbaachisu himu. Tibbana namoota gara 70 ta'an Itoophiyaatti deebi'aniiru. Haala keessa turanii fi akkamitti akka gara biyyaa deebifaman namoota deebi'an keessaa dargaggeessa tokko gaafadheera. Mootummaan akka nu birmate gara biyya keenyatti nu deebisuu barbaannaa jechaa turtani. Akkamiin gara biyyaatti deebitani? Ji'a tokkoof bakka tursiisa addaa Taayilaandii nuuf kenne taak kan jedhamu keessa turre. Haga guyyaa sana seenne keessatti mootummaa Itoophiyaatti iyyachaa turre. Guyyoota haganaa erga turree deebinee booddee namoota muraasaaf carraa laatee namoota 32 nu dursa gara biyyaatti deebise. Ulaagaan isaan ittiin namoota adda baasan maali? Tikeetii jalqaba kutanne sana kan dhaqaa galaa ture kan daandii garlachuudha jechuudha. Hundumtuu kan darsoo marsii kutatee ture. Isaan keessaa namoonni muraasni daldala Taayilaandii taa'ee namoota kana waamu. Tikeetii kana kutanii fi deebi'anii maallaqa sana riifandi godhatanii irraa deebitu kan gar tokko. Namoonni maallaqni isaanii riifandi ta'e suni carraa galuun arganne ammayyuu bakka sanatti hafanii jiru jechuudha. Guyyoota jalqabaa namoonni 32 bakka sanarraa kan gara biyya Itoophiyaa imalanii itti dabalee marsaa lammaffaa irratti namoota 43 turan. Eenyutu isin deeggaree achi gara biyyaatti isin deebise? Imbaasii Indii irra jirudha kan dhimma keenya qabatee xumuree jechaadha. Imbaasii Indii irra jiru namoonni 2 dhufanii nu waliin turan. Deeggarsi isaan nuuf godhani namoota tikeetii kana qabuu fi namoota hin qabne qofa listii isaanii adda baasanii gara biyyaatti erguudha. Hiriyoota keenya namoonni 42 ammayyuu bakka tursiisa addaa taak jedhamu Taayilaandii keessa jiraachaa jiru. Waan ati keessa turtee fi carraa biyyatti deebi'uu faanan qabaadha jettee yaadaa turte yeroo achitti guramtanii hojjetaa turtan? Ani tasuma carraa kana nan argadha jedhee yaadne kun hojii waaqaadha. Yeroon biyya sana bakka sana ture keessatti carraa ba'uutiifiyyuu ani lubbuudhaan ba'uufiyyuu mini qaama guutuudhaan bakka sana nan ba'a jedhee yaadeen beeku. Taateen bakka sana jiranii fi wantoonni namarratti raawwatu bakka sanatti raawwataman jirani abdii jireenyaa waan nama kutachiisu waan na ta'eef. Namni biraan dubbisee kanneen bakka itti guramanii ba'anii Taayilaandii keessaa bakka tursiisa tokko keessatti argamu ammoo mootummaan namoota of danda'anii tikkeetta xiyyaaraa bitatan qofa biyyatti galchee nuyi asitti nu dhiisee jedha. Carraa dursaa warra tikeetii qabaniifidha kan inni dursa carraa kenneefi. Isin akkamittiin dadhabdanii namoonni muraasni qofni tikeettii muratanii galuu danda'an? Inni namoota tikeettii darsoomalchii warreen kutan amma fakkeenyaaf Itoophiyaa ta'anii waggaa tokko gaditti warreen dhufan sun darsoomalchii tikeettiin isaanii kan cite riifandii otoo hin ta'in kanaafidha kan biyyatti deebi'anii mara. Mootummaan Taayilaand karaa
imbaasii Itoophiyaa Hindiyaa jiruu fi Jaappaan jiruutiin akka biyya qunname akka gara biyyaattis hin deebisan yaalaa akka jiru ibsaa ture. Eenyutu isin qunname deeggarsa akkamii isinii gochaa jiru? Guyyaa lama dura NGO fi dhaabba akkasuma kan ijaaraa dhufan sun asitti dhufanii waliin haasanii turan. Warri NGO tikkeetti isinii mijeessaa jira akka kutatanii tikkeetti isinii kunne gara biyya keessanitti deebisan nun jedhanii nutti dubbatan. Amma nun asiiti warri dhiiraa naannoo nama 49 taana. Akkasumas dubartoonni iddoo biraa jiru isaan muraasa 8-9 waan akkasii kanan caalan fakkaata. Hundi keessan lammiileedhuma Itoophiyaati? Lammii Itoophiyaa qofa tafe lammiileen hunda keessaa baasee kan hafes lammii Itoophiyaa qofa. Namni isin boodatti hafee daangaarra ammayyuu kan jiran ni jiru? Itoophiyaa qofticha keessatti namoota 300 oli. Isaan sana qofaatu hin taane kaampaanii keessatti illee hafanii caalaatti adabbiin isa duraa caalaatti itti dabalee achi keessatti kan rakkachaa jiran jiru. Maal gaafattu? Maali furmaanni isaa? Ammas mootummaarraa abdiin kun abdiirraa qabna. Dursas waggoota baay'ee achi keessa teenyee abdiirraa eegaa ture. Amma garuu caalaatti Taayilaandii keessa arga garre warreen as jiran kana keessa tur gara biyyaatti galchee. Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaabuun isinitti hima. Eertiraan walqoqqoodinsa TPLF ammeessuuf yaadan qabu jette. Dhimma haala yeroo ilaalchisee Asmaraarraa ibsa ba'een Eertiraan waliigaltee nagaa Piriitooriyaa booressuudhaaf yaada tokkollee hin qabu jette. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yemaana Gabra Masqal himannaa humnootiin Eertiraa Itoophiyaa keessa akka jiran dhiyaate ilaalchisuudhaan deebii kennaniin waldhabdee biyyattii keessatti mudate haguuguudhaaf yaada kenname jechuudhaan haalan. Dhaabbileen gargaarsaa Itoophiyaa keessatti rakkoo hanqina nyaataa dabalaa jiru isaan yaaddessuu ibsan. Rakkoon hanqina nyaataa Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufe irra caalan daa'immanii fi haadholii harma hoosisan irratti dhiibbaa hamaa geessisaa jiru akka isaan yaaddesse dhaabbileen gargaarsa namoomaa lakkoofsan 33 ta'an gabaasa baasaniin ibsanii jiru. Oromiyaa dabalatee naannolee hedduu keessatti hanqinni nyaataa cimaan du'aatii qaqqabsiisaa akka jirullee eeraniiru. Konkolaataawwan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo ajjabaa turan keessaa tokko nama lammii Biriitish rukutee ajjeesuun miliqe. Namni maqaan isaa Edgaar Chaarles Fideriik jedhamuu fi umuriin isaa waggaa 79 ta'e kun kamisaa balaa konkolaataa daandii guddaa magaalaa guddoo Keeniyaa irratti isa mudateen lubbuun isaa darbee jira. Poolisiin nama ajjechaa kana raawwate hidhee kan ture yoo ta'u boodarra wabiidhaan gadhiifameera. Itoophiyaa keessatti yeroo hedduu waldhabdee fi rakkoon siyaasaa kan mudate ta'ullee rakkoon sana taa'anii mariin xumurachuun hin baratamne. Kun maalirraa madde jennee dhimma siyaasaa Itoophiyaatti dhiyeenyan kan hordofan obbo Nageessoo Oddoo Duubee gaafanneera. Qaamoleen wal dhaban mariif taa'uu akka mo'amuutti waan ilaalanii fi aadaan akkasii badaa hin baratamne jedhu. Qofa warri humnaan konfront wal godhu yookaan qawweedhaan wal lolulleen tokko mo'atee tokko mo'amuudha malee dubbatanii walitti araaramuun dubbatanii jidduutti argitee haga ta'e fudhatanii kennanii dubbii hiikuun seenaa modern Itoophiyaa keessatti guutuu hin jiru. Namoonni dhuunfaa dubbatanii wal araaramuu negosheet godhuu danda'u garuu sadarkaa mootummaatti hin jiru. San qofa adoon ta'in mootummaa wanni jedhamu kun uummati waan yoo mormee sagalee uummataa dhaga'anii ajaja yookaan labsii tokko yoo jijjiire fakkiin taane kennina waan jedhuuf mootummaan yeroo hedduu waan jalqaba jedhe tokkottu cicha. Itoophiyaa keessa sanittu baratame soo mootummaan yaada isaa jijjiire yookaan uummati sagalee uummataa dhaga'ee yoo jijjiire gara uummataallee ammoo mo'ameera amma achi itti deemna gara jedhutti deema manatti fakkaata. So aadaa kanattu jira. Aadaan kun jijjiiramuu qaba. Qaamonni mootummaa wayii jigsuuf deemanulleen ololallee jibballee godhanii lolanillee ta'e gaafa jigsanii qabatanillee mootummaa san jigsan malee hojimaata ammoo waanuma wal fakkaatutti dhufa yeroo hedduu. Maandiseetii san jijjiiruun baay'ee barbaachisaa. Biyya san keessatti qaamni lama wal waraanee atoo guutuma guututti injifanne negosheet godhe minaalbaata Piriitooriyaa agriimentii san malee hin turre. Garuu biyyoota biraa keessa riphee lolaaf mootummaan haalli inni araaramu jira, haalli inni wal dubbatee wanni godhu jira. Keenna keessatti yoo wanni ta'e akka gantummaatti ilaalama. Gara jidduutitti dubbii fidanii tokko hanqina isaa himanii cimina isaallee rekognaayiz godhanii waan gaarii isaa himanii akkami sirreessinaa caalaa bakka lama qoodanii yookaan mo'amu gara jedhutti waan ta'uuf wanni kun immoo siyaasa biyya sanii akka hin guddanne godhee jira. Cumattu maraa jira. Maraammartoo hamaa keessa jira. Rakkoon kun mootummaa qofa bira utuu hin taane hawaasa keessatti illee waan mul'atuu fi ilaalchi wal danda'uu fi deemokiraasii akkasumallee yaadni kennanii fudhachuu Itoophiyaa keessatti baratamuu akka qabuu fi muuxannoo biyyoota biroo irraa barachuu akka barbaachisullee dhaamu.
akka namni tokko jedhu wanni mootummaa qofa adoon teene kaalcheriin tradishiniin hawaasa keessa jirulleen gumaacha guddaa qaba. Ilaalcha wal danda'uun baratamee hin jiru. Ilaalcha siyaasaa haa ta'u, ilaalcha kamaa ta'u tokkoffaa baratamuu dhabuu waan kanaa aadaa ta'uu dhabuu fakkeenyaaf konfliktii siyaasaa mariidhaan hiikuun hin baratamneeyyuu. Kanaafuu tokkoffaa biyyoota naannoo saniirraa ollaarraa biyyoota biraarraallee barachuun barbaachisaa ispeeshaalii warri siyaasaa jechuudha. Kanaan wal qabatee maali? Yeroo garii mariin haa godhamu yoo jedhame fakkeenyaaf riphee lolaan tokko mootummaa waliin marii jalqabe right away warri biraa immoo warra marii jalqabeen warra ganee jedhee ka biraa jalqaba jechuudha. Yeroo garagaraatti rakkoo siyaasaa mariidhaan hiikuu fi tattaaffiin godhamu isaan jidduutti ispiliitii uuma. Yeroo garaagarummaan jechuudha mariidhaaf bakka kennuu dhabu gama mootummaalleen kun hinuma jira jechuudha. Warri mootummaa ta'e kunis uummatuma keessaa bayaanna. Uummata keessatti kaalcheriin rakkoo siyaasaa marii hiikuu kun gadi fagaatee hiddan qabu hin baratamne. Kanaaf tokkoffaa baratamuu qaba. Warri amma mootummaa mormuu fi mootummaa lolulleen gaafa aangoo qabatee waanuma wal fakkaatatu deema jechuudha. Kabira ammoo isa loluufi deema. So vicious circle kana keessaan baanu waan kana adde wayitii cabsine keessaa ba'uu qabna yaada jedhu jechuudha. Kennanii fudhachuu danda'uu qabanii because biyya itti fufsiisuuf nagaa buusuuf gidiraa fi rakkoo uummanni keessa jiru kana keessaa baasuuf of kennuu gaafata. Ofirraa hir'isuu gaafata. Biyyi ka jiraattu yaada garagaraatiin ilaalchi garagaraa yoo keessa daraaree even dibeeti gochuun hin jiru. Namni yaada sodaata. Namni biyya sanii yaada faallaasaa ni sodaata. Yaada faallaa dibeeti godhuu caalaa yoo rasaasaan dhaame irratti wayyaa. Kuni kanattuu jijjiiramuu qaba. Sirni dimokiraasii ammoo sanirratti hundaa'a. Odeeffannoo ispoortii keessaa sanbataa fi dilbataa dhufan kana morkiin piriimeer liigii torbee 29ffaa fi morkiin waancaa karabaa'oo kaap liivarpuulii fi niwukaasil hawwiidhaan eegamu. Tilmaama kiriisaatan akkasumas odeeffannoo ispoortii biroo Galaanaa Balaayitu isinitti hima. Taphootni piriimeer liigii Ingiliiz torbee 29ffaa boruuf iftaan taphatamu. Gareelee liigichaa keessaa tapha kana torbanoota dura dursanii ka taphatan liivarpuuliif niwukaasil ammoo dilbata kana xumura waancaa karabaa'oof wembileetti ni morkatu. Taphoota liigichaa eegaman keessaa ijoon morkii arsenaaliif chelsiin dilbata dirree emireetsitti gaggeessan akkasumas morkii siitiin dirree isaa etihaaditti biraayitan waliin godhudha. Nuno Espirito Santoon kaleenjuu Nottingham Forest ammoo abjuu bara dhuftuu hirmaannaa shaampiyoons liigii morkachuuf qabu mirkaneessuuf Ipswich waliin morkata. Manchester United Leicester waliin Tottenham ammoo Fulham waliin morkatu. Xiinxalaan kubbaa miilaa Chris Sutton Brighton taphoota walitti aanan afur injifatee hirmaannaa shaampiyoons liigii argachuuf hiree waan qabuuf taphni siitii waliin godhan salphaan ta'uu jedha. Ammoo siitiin tapha kana 3-1 akka injifatu tilmaame. Nottingham Forest dirree isaatiin ala 1-0 akka mo'atus tilmaamee jira. Tapha Arsenaaliif Chelsea irratti goolii hedduu arguuf hin jirru jedha xiinxalaan kun. Arsenaal goolii 1-0 injifachuu danda'a jedhee tilmaameera. Taphattoota goolii takkitti galchuu danda'u jedhee yaade keessaa Moreno fi Rice ni argamu. Arsenaal injifatee jennaan garaagarummaan qabxii garee liigicha dursu Liverpool waliin qabu 15 irraa gara 12tti gadi siqa. Chelsiin ga'umsa wal fakkaataa agarsiisaa hin jirus jedha. Taphoota dilbataa keessaa inni hedduu eegamu morkii waancaa karabaa'oo Niwukaasiliif Liverpool gidduutti godhamudha. Chris Sutton Niwukaasil dheebuu waancaa barootaa qabaatus Liverpoolin mo'achuunsaa gaaffii ta'a jedha. Niwukaasil Liverpoolin dorgommii waancaa irratti kan injifate bara 2015tti ture. Taphoota 17 darbaniin Niwukaasil Liverpoolin mo'achuu hin dandeenye. Warri Maakpis Luis Hoolii fi Anthony Gordon malee Liverpoolin falmu. Bakka Hooliin jirretti Saalaa dhaabuun dhibaataas jedha. Liverpoolis ittisarra Trent Alexander-Arnold fi Conor Bradley hin hiriirsifatu. Gaaffii guddaan Liverpool irratti ka'u taphattootni tapha daqiiqaa 120 shaampiyoons liigii keessaa PSG'n mo'amanii ba'anii booda miira keessa jiranidha. Saatan tapha kana irratti goolii hedduu arguu mallaa jedha. Ammoo daqiiqaa 90 keessatti Liverpool 3-2 injifataa jedhee tilmaame. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aaf jennee asuma irratti goolabna. Waan waliin turtaniif isin galateeffanna. Sagantaa keenya har'aa kan isiniif dhiyeessee Darajjee Gonfaati qopheessan sagantichaa Galaanaa Balaayi. Odeeffannoo dabalataatiif weebsaayitii BBC Afaan Oromoo mil'achuu dandeessu. Turtii gaarii nagaatti bulaa.